Ani seera biyya kanaa akka dubbachuu hin dandeenye sodaadhe malee isinii deebisuu sodaadhu. Isin amallee iddoo dhuftan isin sodaadhu miidiyaa irratti illee isin sodaadhu. Yemanoorina yemamoot guddaa inoo. Eti sitti ziina taate rakkoo miti Habibi. Itoophiyaa jirta barbaachisaa ta'e si dhufuu danda'a. Qaamaan wal faamna. Assalamu alaikum. Namni saba isaatiif quuqamu namni rakkataaf sagalee ta'u ka biraa rakkisuuf hin tattaafatu. Ani sin eeyyamu akkasitti hin eeyyamu. Akkasi doktora kiyya. Bittirragaaggaa kahone taragaagaa maattirragaaggaa kahone nuti afaan ittiin ofirraa namaa nutti roorresu dhoowwinu ni beeku. Salaatta bar jaannata Ameerikaami. Ustaaza karaa amantiitti asaadee daliila zikidhaa nama دليل حديث صحيح إذن في دايسي إنما شيكتي بأستاذة صلاة ربي كعذاب الرحتك أمتي جانة تنتو كنا نياتي كاتي الصلاة موقت ميتي دوغا نوتي غافة تيك توك انجر اللي يوتيوبر توري فيسبوكر توري أما غرا تيك توكي دوف أنا يو إذن أجندة ويك أباتن يو كبجان دوتني bakka akkana gargaarsa jira daawwa jira kootu naan jedhini ustaadni achi mana baratan jedhee wanni ani miidiyaa kiyyan banneef hin jiru an abbaan fere laa biroo jiraata hin bana eeyyama nama tokkoon gaafadhu asli mana cufi viidiyoo waraabin laayiviin seeni kanaan jedhu dhiira asaabawu mafteeno daatan kiyya imeelin kiyya silkiin kiyya akka mana sirratti hin banne yoo barbaadde abbaan barbaadu be respect sagantaa akkana qabna yoo dandeetta irratti nu argami yoo dadhabde mana nutti hin banini jechuun abbaa sagantaa san qabu qabdi kazaniin ala ani mana kiyya sa'a barbaade banachuu sa'a barbaade cufachuu tana durallee eeyyama nama tokkoon gaafadne wilillee haga lubbuun kiyya jirtu eeyyama nama tokkoon gaafadhu sagalee isaanii never ever dogoggora ana isinitti hima akkatti sagalee ta'an amma yoo an akkatti sagalee ta'an himeefi waraabbattee mootummaa biyya kanaatti geessite ta'uufitti Ameerikaa deemtanii waa'ee baqataa biyya kanaa hin beeka. Kararraa osoo nu kaayii jedhanii sa'aa 24 keessatti akka sagaleen jalaa dhagayamtu hin godha. Baqataan biyya kanaa baramoo nama achirra taa'ee nama locu ka dhiirti isii foloorii miliyoona 2.1 qabu sa'aa inni laayivii seenu yeroo kuma namni kuma 4 kuma 3 kumni 10 laalu jira barachi keessa nama sagalee nuu ta'uu dhabne haati seenaa ma yoo gabbaatee nama sagalee naa ta'uu dhabee jette sirriidha anuu hin jiru natti himattu rakkoo isii yookiin jaarti kiyyaan hidhee jechuu qabdi bar jaarta ofii ol kaayanii jaartii biraatii algarra kaayanii ta'ufiiti miskiina jaartii biraan qabne እንደዛ አይነት ሽራው biyya kanatti deemu isin hin beeytan ani hin beekaa Doktorri mootu fayyaalummaa qaban dhageeffadha Doktor Nuraddiin fuultakkumuma isaanii garaa qulqulluu kana hoyyama warra koomentiitiif warra gasir seenutu hin deeman gaafa duraa kunoo Sa'iid kana haasaa isaa dhageeffadhet dhufellee na gaafate keessa yaa Sa'iid kiyya waan ati dhageette kana oltu jira biyya kanatti daaninnatiin biyya kana nama foloorii kuma 10 ol qabu ni sakatta'a like share waan ati gootu waan ati post gootu hin sakatta'ama hin danda'amu an dubbachuu hin danda'u gasiralee dhufuu hin danda'u waan akkanaatu jira karaa kanaan dhugaa keenya nu barbaadi jedheen anama osoo hiriira baataniitiin zaali deemarkeessatti biyya kana keessaa baanee diyaasbooraa taaneetiin doolaara kana buuqaa ingiliin faasofne natti tola bar jaaladhee mi bar biyya kana waggaa kunan kataa jiruuf waan Ameerikaa Kanaadaa Awustiraaliyaa firan qabneef jaartii lammataa janajjanuu waan onneen qabneef bar ustaaz sinitti hima arabbii kiyya malee nama tokko hin qabu haala takkitti du'aayi naa gootu qaba isillee rabbi narraa fudhate nama tokko hin qabu jannatanaa qaranis isini galee arabbii kiyya malee wallaahi nama tokko hin qabu wallaahi dhugaa isinitti hima biyya alaa kana yoo miidiyaa kanarraa bade nama bilbilee na gaafatu tokko qabu wallaahi nama rabbii lama jedhe namnummaan zarii tiyyatti lakkaadhee galtu
biyya faranjii kana jirtu lakkaadheetuma itti galtu ilma adeera ilma eessuma wallahi kun rabbiin ilmaan xiyyaara umriin hin dheerasin kakatin siyaman kakatin Kanaadaa firan qabu Ameerikaa firan qabu Austraaliyaa firan qabu Awurooppaa firan qabu wallahi nama garaa kiyya itti himadhu haadha takkitti qabatanuu rabbiin narraa fudhata yatiima na godhe tini galeemi so amma maal isin jechuu barbaade Sayyid illee barreesset isaallee viidiyoo isaa argee haga aare hanqadhee ila yaa doktora an ati nan beeytu malee warra keessa wajjiin faamiliidha aboon eengadduma kunoo laayiv irratti tan durallee jedheera yeroo jalqabaatiin Ameerikaarra diyaaspooraan asillee cool kennaa oolu asit dhufee baatii sadi baatii afur dubartii shakashakee gaafachi deebai kaayiroo turre naan jedhee naa barreessa. Subhanallah. Ani waan na gubu isiriidha akka obboleewwan kiyyaatti ilaala. Viidiyoo akkanaa kanneen irratti hin dalagini. Mootuu abbaa ilmaaniti. Jiraachuu barbaada. As keessaa akka itti ba'u hin qabu. Oromoo taatu gaaf duraatu nu dhiiftee kama foloorillee qabnu kama dhageettillee qabnu kama gumna keenyatti rakkataa keenyallee gargaara nu maammasittee as keessaa baafte. An Oromoo biratti illee dagatame. Rabbilee biyya waggaa kuran biyya kanan na dagate. Na dhiisi yoo dandeette walumaa gala sagalee nuu ta'ii jedhanii keessan dhaqee rakkoo jirus itti hime na dhiisillee itti hime. Dheengaddallee isin bira dhufee murti guutoo ani hin sodaadhaa jedheen. Hin sodaadhaan tun bar lubbuun hedduun hin baatu. Namaa walitti bu'uun barbaanne hin sodaadhaa. Bakka ani jiratti nani maqaa kiyyaa akka hin dhoofne ashmurii akka takkaan goone jedhee Eda itti deebi'ee rabbiin malee nama sodaadhu namni nyaachisu jiru feemasoota rakkoo kaayiroo awwaalee jedhe. Ila an baqataan biyya kana yoo harka irraa qabaadhe malee harka narraa hin qaban. Taaptaap naan godhan, koppiliinkii naan godhan, fooloo narraa hin qabdu hin sobdi hundi ishee. Angillee jarri rakkoo mana murtigootti himattu qaqqabee laale fooloo goonee jedhe. Wallahi fooloo naman gootu warri biyya tanaa. Rakkataa meeqa yoo xiqqaate kuran yoo gargaaree guyya tokko namni birrii takkanatti kenne jiru. Shaara 40 kunoo mana Hamzaa faarudha ta'a. Achitti gizee namni dhufeetiin asli hin rakkanne jedhu birrii 200 waan gaafadhu kennuu diddeen liqqeeffadhee suuqirraa namaa kennaan. Ustaaz Abu Sabraddiin gaafadha, Sheekh Sharafiin gaafadha karaa san gubbanne argaa oolan. Afoosha isaanii keessan jiru hulaayyuu inni hin beeku, afoosha jarata bakka dhibba jirtu sana hin beeku, markaza isaanii ka bakka dhibba jiru kana hulaa isaanii hin beeku. Karaan kenna garagara riskiin kenna garagara abbaan yoo isin sagalee taatanii fi Ameerikaa deeman duraalee namni deemaa ture Kanaadaa namni deemaa ture hinaaffaan qabnu nuti deemnee geggeessina maa deemuu dhabne jennee hin boonnu ispoonsara ta'uu dhabne jennee hin boonnu yoo nu dhiisan hoo akkuma nu jal'ifne kanatti hidhaqu. Akkana kaayyoon biyya kana. Abshir ji. As keessatti maqaa biyya kanaatiin arrabsuuf ana bareeda. Ani nama hin barbaadu malee. Kuno amma mucaan kun asira nagguun kun viidiyoo warra attaak na godhuu kana fuudhee yoo UN geeffadhe kunoo najjeesuufi jedhee yoo geeffadhe UN yeroo gabaabaa keessatti as keessaan ooftiyan anaaf naa bareeda bara ani hin barbaadu shirki mirkii kana Ameerikaa baalan ta'e illee riski maantiyyan haa ooftu namaa walitti bu'uun barbaadu dhimma biyya kanallee haa ta'uun barbaadu waan biyya kanaatiin maqaa kiyyallee akka haasaan hin barbaadu. Amma isin eegalee amma kana